Yoo yaa hordoftoota chaanaalii keenya nagaan isiniif haa ta'u. Guyyaarraa Basic Statistics Chapter 2 Part 2 qabannee isin dhiyaaneerra. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu dinaa hunduma bira akka gahuuf share akkasiin gootan asumaan dhaabsisanii dhaabna. Kan dura egaa waa'ee frequency distribution waliin jalqabuun keenya ni beekama. Isaanis taayipii sadiitti qoodnee kaategorikaalii fi ungrouped frequency distribution viidiyoo kana dura isin jenneerratti ilaaluun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa frequency distribution grouped isaa immoo taayipii grouped kan ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan ammallee subscribe gochuun dagatina isiniin jenna. Waliin haa jalqabnu. Egaa grouped frequency distribution keessatti haalattiin grouped frequency distribution hojjennuu fi hiika termoota garaagaraallee kan waliin ilaallu ta'a. Egaa definition isaa irraa gaafa kaanu when the range of the data is large, data must be grouped into classes that more than one is width. Gaafa kana jedhu egaa grouped frequency distribution kun maaliif nu fayyada jennee gaafa laallu daataan keenya large gaafa ta'udha kan nuti grouped frequency distribution kan nuti fayyadamnu jechaadha. Ungrouped frequency distribution yeroo daataan keenya small ta'u fayyadamnaa jenneera viidiyoo kana duraa keessatti. Garuu grouped frequency distribution yeroo daataan keenya large ta'u yookiin immoo range isaa large ta'u kan nuti grouped frequency distribution kan nuti fayyadamnu jechaadha. Inni kun definition isaadha. Egaa termoota isaa wajjin wal bira qabnee gaafa laallu grouped frequency distribution is a frequency distribution when several numbers are grouped in one class. Gabaabatti egaa frequency distribution grouped dhaan gaafa qoodnu nambaroota garaagaraa groupii tokkotti gaafa qoodnu inni kun groupii dhaan gaafa qoodnu grouped frequency distribution jennee waamna jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo isin fudhadhu amma daataan keenya 40 fi 45 gidduu yoo ta'e groupii nuti create goone lakkoofsi 40-45 gidduu groupii kana keessatti qoodamaa jechaadha. Yeroo kana several numbers maal ta'e jechaadha groupii kana keessatti taa'ee jechaadha miti. Inni akkasii when several numbers are grouped in one class inni jedhamu akkasiidha jechaadha gabaabaatti. Egaa termoota garaagaraa jira asirra. Class limit, units of measurement, class boundary, class width, class mark warreen jedhaman jiru. Kun maaliif nu fayyada jennee gaafa laallu bifa exampleetiin asirratti otoon gara definitionaatiin seeneen dura egaa inni kun amma teebiliin kun grouped frequency distribution dha kan inni jedhamu. Grouped frequency distribution dha kan inni jedhamu. Egaa as keessatti class limit jira, class mark, class boundary, relative frequency warreen termoota kana jira. Termoota kana egaa maal keessatti nu fayyadu jechaadha frequency distribution fayyada create gochuudhaaf haala kanaadha jechaadha kan nuti grouped frequency distribution kan nuti create goonu jechaadha. Dursa otoo gara hojii kanaatti seenee yookiin immoo akkasitti create gochuu hin ilaalin dura termoota isaa class limitiin definition akkamii akka qabu, class boundary hiika akkamii akka qabu kan waliin ilaallatu. Egaa class limit irraa yeroo isin jalqabu isaarraa kaasee yoo isin jalqabe separates one class in grouped frequency distribution from another. Egaa class limitiin kun maal fayyada jechaadha? Groupii tokko groupii kan biraarraa gargar qooduuf kan fayyadu inni kun class limit jedhama. Gabaabatti egaa class limit kana kan isin qabachuu qabdan daangessaa jettanii qabachuu dandeessu. Salphaatti jechaadha. Daangessaa maaliif groupii tokko groupii kan biraarraa kan gargar qoodu class limit kanadha jechaadha. Fakkeenyaaf daataa keenya tokko akka fakkeenyaatti yeroo isin fudhadhe 40 fi 45 gidduu haa ta'u. Inni kun akka exampleetti akkasiin hubattanii barbaada. Akkasumallee groupiin lammaffaa immoo 46 fi 50 jennu akka fakkeenyaatti jechaadha. Egaa class limit jedhamu kun amma groupii kanaaf 40 fi 45 class limit dha jechaadha. Sababni isaas daangessaa groupii kanaa waan ta'eef inni kun class limit jedhama. Kanaafuu groupii tokko groupii kan biraarraa kan gargar qoodu maal jedhama jechaadha? Class limit jedhama jechaadha. Kan bira definition nuti asirratti hubachuu qabnu. The limits could actually appear in the data and have gaps between the upper limits of one class and the lower limits of the next class. Kana yeroo nuun jedhu gaappiin first class fi next class gidduu jiraachuu danda'a jechuudha class limit kana irratti. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf 40 irra 40 fi 45 jenne. Class inni itti immoo 46 fi 50 jennee ramtiire
class limit upper class limit isa kanaa fi lower class limit isa kana gidduu gaappiin jira. Gaappii meeqa jira? Tokko jira. 46 sun 45 meeqa tokko mitiire gaappiin 45 gidduu gaappiin jira jechaadha. Inni kun class limit keessatti characteristics yookiin immoo amala isaadha jechaadha. Class limit akkasitti argamuu danda'a. Kan biraa termiin kan biraa irratti nuti ilaallu waa'ee units of measurement dha. Units of measurement dha jechaadha. The distance between two possibly consecutive measures karaa yeroo nun jedhu gruuppota walitti aanan gidduu fageenya jiru inni kun units of measurement jedhama jechaadha. Inni gabaabaatti distance dha. Units of measurement ni the distance between two possibly consecutive measures kana yeroo jedhu gruuppota walitti aanan akkuma amma fakkeenya isinii fudhadhe yoon isinii deebise 40 45 46 50 gruupii kana yaalleerra. Egaa fageenya 45 fi 46 gidduu jiru meeqadha? Tokko mitiire 45 gaafa irratti tokko argan. Inni kun distaansii isaa tokko jechaadha. Kanaaf karaa kan biraa distaansiin kun maal jedhama? Units of measurement jedhama jechaadha. Tokko fudhachuu danda'a, 0.01 ta'uu danda'a, 0.001 ta'uu danda'a. Inni kun haala ittiin gruupiin nuti create goonedha. Units of measurement jechuun the distance between two groups. Gruuppota walitti aanan gidduu distaansiin jiru units of measurement jedhama jechaadha. Kan biraa class of boundary termii nuti asirratti hubachuu qabnu. Class of boundary kun egaa inni kun separates one class in grouped frequency distribution from another. Inni kunis daangisaadha. Gruupii tokko gruupii kan biraa kan gargar qoodu class boundary jedhama. Fakkeenyi isaa class limit hojii wal fakkaataa jechaadha. Garaagarummaa isaa on ilaalla. Inni kunis separates one class in grouped frequency distribution from another. Class limit inis maal jedha? Separates one class in grouped frequency distribution from another. Lammasaayyuu daangisaadha jechuudha. Gruupii tokko gruupii kan biraa kan gargar qoodu lammasaayyuu class limit class boundary dha. Garuu propertiin isaaniin addatti hin ba'an jiru. Tokko class boundary class limit irraa maaliin gargar ba'a? The boundaries have one more decimal place than zero data. Inni tokko propertiin boundary decimal place raw data irratti decimal place kan add godhuu fi kan subtract godhudha. Yeroo isin jedhu lower limit irraa kan decimal place unitidhaan unit over 2 dhaan kan hir'isuu fi upper limit irratti immoo u over 2 dhaan kan add godhu inni kun class boundary jedhama jechaadha. Gabaabaatti decimal place dhaan garaagarummaa qabu. Inni kun no decimal place jechuu dandeenya. Asirratti garuu decimal place kan mataasaa kan of keessaa qabudha jechaadha. Inni kan biraa class boundary class limit irraa maaliin gargar ba'a jennee yoo ilaalle do not appear in the data. There is no gap between the upper boundary of one class and the lower boundary of the next class. Kan biraa immoo upper limit class jalqabaa fi lower limit class isa ittaanu gidduu distance hin jiru. Inni kunis property class boundary. Class boundary kun akkamitti akkas ta'a yoo jenne lower class boundary is found by subtracting u over 2 from the corresponding lower limits. U kun eessaa dhufee yoo jenne u kun units of measurement distance consecutive measure gidduu jiru jechaadha yookiin immoo distance gruuppota walitti aanan gidduu kan jiru u dha kan jedhamu. Egaa boundary kun akkamittiin argama honne u over 2 kana irraa hir'isuu fi itti dabaluudhaan kan argamudha. Fakkeenyaaf fakkeenya isinii fudhadhe irratti 40 fi 45 46 fi 50. Inni kun class limit akka fakkeenyaatti waliin fudhannedha. Yuusaa meeqa inneerra? Yuusaa 46 45 tokko inneerra. Fageenya kanaa fi kana gidduu jiru jechaadha. Yuusaa tokko inneerra. Egaa u over 2 gaafa laallu 1 2 meeqa 0.5 0.5 arganneera jechaadha decimal place keenya. Decimal place kan boundary keenya meeqa arganneera 0.5 arganneera. Kanaaf egaa amma akkam goona lower class boundary irraa subtract goona irraa hir'isnaa jechaadha. Kana jechuun 40 ture mitiire
fakkeenyi keenya 40 fi 45 ture mitiire 40 irraa 0.5 hir'isna jechaadha. Kana jechuun 39.5 irratti immoo 0.5 idaanaa jedha. Kana jechuun 45.5 ta'ee jechaadha. Kan biraa immoo 46 mitiire groupiin keenya nettaan immoo 46 irraa immoo 0.5 gaafa hir'isnu meeqa nu dhufu? 45.5. 50 irratti immoo 0.5 gaafa idaanu meeqa nu dhufu? 15.5. Amma gaa asirratti kan hubachuu qabnu 45.5 kanaa fi 45.5 kun gidduu fageenyi homaa hin jiru jechaadha. Gaappiin hin jiru. Kanaaf class boundary keessatti akkamidha jechaadha? There is no gap. Class boundary keessatti akkamidha jechaadha? There is no gap between the upper boundary of one class and lower boundary of the next class inni jedhamu kanadha jechaadha. Class boundary salphaatti karaa kana hojjechuu dandeenya. Inni kan biraa class width dha. Class width. Class width jechuun immoo the difference between the upper and the lower class boundary of any class. Egaa class width kana karaa lama argachuu dandeenya. Tokkoffaa karaa boundary amma 39.5 to 45.5 class boundary tokko kan akkasanii ramtiire. Kan biraa immoo 45.5 to 15.5 jennee ramtiire. Egaa class boundary upper fi lower kana yoo irraa hir'isne meeqa nu ta'a? 45.5 hir'isu 39.5 meeqa ta'a? 6 dhufu. Kanaaf class boundary irraa width argachuu dandeenya jechaadha. Width argachuu dandeenya jechaadha. Akkamittiin? Upper minus lower irraa hir'isne akkasitti argachuu dandeenya jechaadha. Inni kan biraa class width karaa kamiin argachuu dandeenya yoo jenne, it also the difference between the lower limits of any two consecutive classes. Kana jechuun class limit lower isaa walirraa hir'isne kan argachuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf class limit jalqaba fakkeenyaan waliin fudhadheetti 45 akkasuma immoo 46 50 jennee ramtiire. Egaa 46 irraa 40 gaafa hir'isnu meeqa nu dhufu? Innis 6 dhufa jechaadha. Lower limit second class minus lower limit from the first class jechaadha. Inni kunis meeqa dhufa? 6. Kanaaf width karaa meeqa argachuu dandeenya? Tokkoffaa class boundary argachuu dandeenya jechaadha. Width tokko class boundary argachuu dandeenya. Inni lammaffaa immoo maal argachuu dandeenya? Lower limit two consecutive class irraa kan argachuu dandeenyudha jechaadha. Karaa kana class width argachuu dandeenya. Kan biraa termii nuti asirratti argannu immoo class mark kan jedhamudha. Class mark yookiin immoo midpoints kan inni jedhamu. It is the average of the lower and the upper class limits or the average upper lower class boundary kan jedhudha. Kana jechuun average class limit gidduu jiru yoo baasne inni kun class mark jedhama jechaadha. Class mark kana akkamitti arganna yoo jenne, fakkeenyaaf fakkeenya keenya irratti maal waliin ilaalleerra 40 haga 45 inni kun class limit dha waliin jenneera. Egaa class mark kana gaafa barbaannu akkamitti barbaanna jechaadha? 40 ida'uu 45 hiruu 2. Inni kun maal argachuudha? Class mark. Class mark jechuun gabaabatti midpoint dha jechaadha. Average lower fi upper gidduu jiru jechaadha. Inni kun class mark kan inni jedhamu. Kan biraa asirratti kan nuti argannu commutative frequency. Commutative frequency above warreen jedhaman jiru. Warreen kun egaa warreen kun frequency keessatti warreen nu fayyadanidha. Yeroo isiniin jedhu frequency observation keenya irratti hundaa'ee commutative frequency hamma kana duraa jiran kan irraa hir'isnuuf itti dabaludha. Commutative frequency gaafa ilaallu the number of observation less than or more than equal to specific value. Kana jechuun frequency irraa kan nuti waliin argannudha. Warreen kana fakkeenya keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Sababni isaas definition isaanii asirra jiran practically waan ta'eef karaa practically yoon isinii agarsiise isinii salphaatan jedhee yaada. Akkasumallee relative frequency illee frequency divided by total frequency group tokko
tootaalii isaatiif divide gaafa goonu inni kun relative frequency kan jedhamudha. Warreen kun termoota isaanii bifa exampleetiin kan waliin ilaallu ta'a. Kan biraa asirratti kan nuti waliin ilaallu gaalaansii yookiin immoo qajeelfamoota grouped frequency distribution kun qabanidha. Qajeelfama tokkoffaa irratti there should be between 5 and 20 classes. Kana jechuun grouped frequency distribution kilaasii gaafa create goonu groupiin sun shanii xiqqaansa 5 guddaan 20 ta'uu qaba jechuudha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf groupii tokkoffaa kan 4 fi 40 fi 45 akkasumallee 46 fi 50 akkasittiin gaafa deemnu haga 20 xiqqaansa 5 guddaan isaa 20 kilaasii 20 xiqqaan 5 guddaan 20 gidduu ta'uu qaba jechuudha. Isin galeera yaada. Kan biraa inni lammaffaa irratti immoo seerri inni lammaffaa immoo the class must be mutual exclusive. Kana yeroo jedhu immoo groupiin tokko groupii kan biraa irratti inclusive ta'uu qabu jechuudha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf 40 fi 45 yoo jennu ittaanii immoo 44 fi 48 yookiin immoo 49 yoo jenne egaa 44 as keessatti hin argama. Groupii kana keessattis 44 hin argama mitiire akkas ta'uu qabu jechaadha. Seerri lammaffaa kan inni nutti agarsiisu akkas ta'uu qabu. Maal ta'uu qaba? Mutual exclusive ta'uu qaba jechuudha. Hundumti isaayyuu groupiin hundi isaayyuu of danda'ee dhaabbachuu qaba. Tokko groupiin inni isa tokko kan biraa keessa seenuu hin qabu jechaadha. This means that no data value can fall into two different classes. Kilaasii lamaan isaa keessa kan seenuu hin qabnedha jechuudha. Inni kan biraa inni sadaffaa property inni sadaffaa immoo the class must be all inclusive or exhaustive. This means that all data value must be included. Group inni sadaffaa keessatti qajeelfamni sadaffaa immoo daataan bakkeetti hafuu hin jiraachuu hin qabu jechuudha. Daataan bakkeetti hafuu jiraachuu hin qabu jechuudha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf groupii class limit gaafa create goonu 40 fi 50 akkuma fakkeenya waliin fudhanne akkas ta'e yookiin immoo 51 fi 60 akkasitti yoo create goone 51 fi 60 akkasitti create yoo goone fakkeenyaaf daataan tokko 39 yoo ta'e 39 as keessa galchuudhaaf 40 fi 50 gidduu galchuu hin dandeenyu. Sababni isaas 39 40 fi 50 gidduutti sababa hin argamneef jechaadha. Kanaaf daataan keenya maal ta'uu qaba jechaadha. 40 irraa ka'uu qaba osoo hin taane 39 irraa ka'uu qaba ture jechaadha. Kanaaf akka seera sanaatti maal ta'uu qaba? The class must be all inclusive. Hundumti isaayyuu groupiin daataan kamiyyuu groupii keessa seenuu qaba. Kan daataan bakkeetti hafu jiraachuu hin qabu kan jedhu kan nutti agarsiisudha. Inni afuraffaa immoo the class must be continuous. Kilaasiin keenya continuous ta'uu qaba. There is no gaps in frequency distribution. Kana jechuun bifa widziin constant interval jedhan deemuu qaba jechaadha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf asitti 40 fi 45 gidduu jennee achi 47 akkasittiin deemuu hin qabnu jechaadha. 47 ittaanee immoo intervaalii kan biraatiin yookiin fageenya kana gidduu jiru 5 fageenya kana gidduu jiru 10 akkasittiin deemuu hin qabnu. Konstant ta'uu qaba. Fakkeenyaaf yeroo isin jedhu kam ta'uu qaba jechaadha. 40 kam ta'uu qaba jechaadha. 40 45 46 41 akkasittiin deemu konstant ta'uu qaba jechaadha. The class must be equal in width. Garaagarummaa width taanillee kilaasiin wal qixa ta'uu qaba. Possibly to have below or above class. Kana jechuun groupiin keenya amma daataa keenya ol darbuu hin danda'a. Equal width gaafa jedhamu garuu fageenyi lower classii fi upper classii gidduu jiru hundumti isaayyuu wal qixaachuu qaba jechaadha. Itaanee 40 yoo ta'e itaanee 46 wajjin kana gidduu kan jiru garaagarummaa meeqa? 6 mitiire. Itaanees ammas meeqa ta'uu qaba? 46 kanatti 6 ta'uu qaba jechaadha inni ittaanu. 46 da'uu 6 meeqa? 52 mitiire.
Kanaaf 52 ta'uu qaba jechuudha. Akkasitti konstaantii ta'uu qaba jechuudha. Groupiin class limit lower class limit jalqabaa fi taanu gidduu constant kan waliin deemuu qabudha. Inni kun egaa kan jedhamudha jechuudha. Yookiin immoo qajeelfamoota nuti hordofuu qabnu kan jedhamu warreen kanadha. Fakkeenya asirra jiru waliin haalle steepota ittiin groupii frequency distribution kana create gochuu dandeenyudha. Isaanii jiranii. Isaanis jalqaba irratti groupii frequency distribution kana gaafa create goonu jalqaba irratti lowest fi largest value keenya yookiin immoo data keenya keessa lakkoofsi xiqqaan isa kamii fi lakkoofsi guddaan isa kam akka ta'e kan gargar baasuu qabnudha. Fakkeenyaaf innis maaliif nu fayyada? Range keenya barbaaduufidha. Kan nu fayyadu range maximum minus minimumidha. Kan biraa sadaffaa irratti kan nuti step nuti hordofuu qabnu yookiin immoo kan nuti barbaadachuu qabnu kilaasii keenya. Kilaasii meeqadha kanaan construct godhu kan jedhu kilaasii k kanaan adda baafachuu qabna jechuudha. Formulaan isaa kunudha. K 1 plus 3.32 times log n jechuun number of observation keenyadha. Baay'ina daataa keenyaatiin kan murtaa'udha. Egaa keen kun fakkeenyaaf amma keen keenya yoo jaate grouped frequency kilaasii 6 uumaa jechuudha. Yoo isin jedhu fakkeenyaaf 44 ta'uu danda'a. 45 ta'uu danda'a. Akkasittiin groupii meeqa uuma jechaadha? 6 kilaasii 6 uuma jechaadha. Akkasittiin kilaasii keenya adda baasuu dandeenya. Afuraffaarratti immoo width barbaadudha yookiin immoo fageenya kilaasiin keenya walirraa qabu kan ittiin barbaadnu width jedhama. Innis formulaa isaa range divided by k jechuun kilaasii number of class inni range immoo maximum minus minimum arganneera. Kanaaf asirraa class width argachuu dandeenya jechuudha gabaabaatti. Inni kun asirraa class width argachuu dandeenya. Shanaffaarratti immoo starting point iddootti ilaaluudha jechuun starting point iddootti murteessinudha. Starting point keenya yeroo hundumaayyuu maal ta'uu qabanneera? Minimum irra minimum data irra kaanee kan bifa width keenyatti kan waliin deemnu inni kun starting point kan jedhamudha. Gabaabatti egaa example asirra jiru yoo ilaalle asirra boundary find the frequency lakkaa'udha. Inni kun wantoota part 1 chapter 2 part 1 keessatti warri ilaalle frequency barbaadu warri akka boundary barbaadu warri kana bifa exampleetiin salphisee yoo isinitti agarsiise. Fakkeenyaaf example keenya kanadha. Example keenya kanadha. Example kana keessaa gaafa kana frequency distribution group frequency distribution construct goonu jalqaba irratti lakkoofsi xiqqaan isa kamidha kan jedhu kan nuti adda baasnu. Lakkoofsi xiqqaan ammas keessaa isa kamidha jechaadha? 6. Lakkoofsi xiqqaan 6 guddaan 39. Kanaaf asirraa range isaa meeqa arganna? 33 range arganneera jechaadha. Kan biraa ittaanee maalidha kan nuti raawwachuu qabnu? K keenya barbaadu yookiin immoo number of class keenya barbaadachuu qabna jechaadha. Number of class formulaa kanadha kan nuti ittiin barbaadnu 1 plus 3.32 log of n. Kana jechuun log of n baay'inni data keenya 20dha. N keenya 20dha kan nuti qabnu. Kanaaf egaa asirraa 5.32 kan dhufu. Kan egaa insiqsinaa jedha gara 6tti siqsinaa. Sana booddee kilaasii meeqa arganne jechaadha? 6 qabna jechaadha. Kana jechuun kilaasii 6 arganne yookiin immoo k 6 arganne jechuun grouped frequency yookiin immoo kilaasii 6dha kan nuti construct gochuu qabnu jechaadha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf asirra isin hojjetamee jira. Kunoo fakkeenya kana ilaaluu dandeessu 1 2 3 4 5 6. Sababni isaas maaliif keen keenya 6 sababa ta'eef kan nuti akkasitiin construct goone. Maaliif 6 irraa kaane yoo jenne 6 minimum number sababa ta'eefidha. 11 immoo eessaa dhufee yoo jenne steepii afuraffaa irratti kan nuti argannu isaa. Innis akkamidha? Find the class width keenya barbaadnan inni range over k dhaani. Range keenya 33dha. K keenya 6neera. Kana gaafa laalu 5.5 dhufee rounding up gaaf 6 immoo 6dha kan nuti argannu. Width 6 arganne jechuun jalqaba minimum value qabna. Minimum value keenya 6dha.
smallest number yookiin immoo lakkoofsi xiqqaan daataa keenya keessa jaadha jechaadha. Jaa jennee jaa kanatti width keenya meeqadha? Width equal to 6 namni width keenya. Kanaafuu jaa kanatti jaa idaanaa jechaadha. Lower limit kilaasii kana argachuudha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a? 12. Inni taan 12tti gaafa jaa idaanu meeqa ta'a? 18. Akkasitti lower limit arganna. Sana booddee 12 irraa immoo meeqa hir'isna? Tokko hir'isna jechaadha. Tokko gaafa hir'isnu meeqa ta'a? 11. Kan asirratti barreeffanna. 18 irraa tokko hir'isna. Tokko gaafa hir'isnu meeqa dhufa? 17. Akkasittiinidha kan nuti deemnu class width. Egaa 12 kan nuti asirratti gooneef jaarratti jaa gaafa idaanudha jechaadha. Akkasuma fakkeenya 30 ida'u jaa 36. Akkasittiin kan nuti deemnu 36 irraa tokko meeqa? 35 miti. Haala kanadha jechaadha kan nuti class limit keenya construct gochuu dandeenyu. Inni kan biraa steepii 5ffaa irratti kan nuti ilaalle minimum value start gochuudhaas minimum value keenya lakkoofsa jaarraa kaasnee kan nuti construct goona jechaadha. Akkasumallee find upper class limit akkuma nuti ammoo ilaalle the first class upper class 12 minus u kana jechuun 12 irraa tokko gaafa hir'isnu 11 kan nuti argannudha jechaadha. Inni kun steepota amma nuti waan ilaalledha. Egaa steepii 7ffaa keessatti immoo maaltu barbaadama yoo jenne ilaalle inni kun u over 2 dha jechaadha kan nuti agarsiisu. Akkuma sina waliin ilaalle u over 2 kana jechuun u over 2 kana jechuun tokko hiruu 2 0.5. Kanaaf egaa 0.5 gaafa ta'u class boundary gaafa construct goonu akkamitti construct goona jechaadha. Jaa anisa kana jaarraa 0.5 hir'isna 5 tuqaa 5 tu 11 irratti immoo idaanaa jechaadha. 0.5 gaafa idaanu 11 tuqaa 5 anisa kana 11 tuqaa 5 12 irraa gaafa minus 0.5 hir'isnu jechaadha. 17 irratti gaafa idaanu immoo 17 tuqaa 5. Akkasittiin kan waliin ilaalu inni kun egaa class boundary kan jedhamudha jechaadha. Class boundary haala kanaan create goona construct gochuu dandeenya jechaadha salphaatti. Egaa amma steepii example kana example asirratti hojjetame gaafa ilaallu class limit keenya haala kanaan arganne ammas haaluma steepiota amma deemne jechaadha. Class boundary keenya asirra jira. Class marking kun egaa average dha isiniin jedheera. Kana jechuun jaa ida'u 11 hiruu 2 meeqa? Jaatti 11 17 hiruu 2 8 tuqaa 5. Akkasitiin average babbaasuu dandeenya jechaadha. Kanaaf class marking maal jechaadha? Average class limit kanaadha jechaadha. Class marking average class limit kanaadha jechaadha. Kan biraa frequency immoo daataan 6 fi 11 gidduutti argamu meeqadhaanidha kan nuti lakkoofnu frequency kana keessatti. Kana jechuun 6 fi 11 gidduu gaafa ilaallu daataarraa jechaadha. Meeqan qaba? Asii 6 jira. 6 11 gidduutti argama. Asii 11 jira. 6 11 gidduutti sababa argamuuf kan biraa hin jiru jechaadha. Kanaafuu frequency keenya meeqadha jechaadha? 2 jechaadha. Frequency keenya 2 jechaadha. Sababa kana frequency equal to 2 kan ta'edha jechaadha. Akkasumallee 17 gidduu frequency 2 haala kanaan frequency kan nuti construct gochuu dandeenyu. Egaa quantitative frequency kana immoo frequency irraa kaaneti. Frequency kan isa kana meeqa? 2 miti. 2 ida'u 2 meeqa? 4. Kana jechuun definition quantitative frequency hamma lakkoofsa kanatti kanaa ol 17 gadi lakkoofsonni yookiin immoo ruudaataan jiran 4dha jechaadha. Egaa amma immoo egaa group sattaan argachuudhaaf immoo kan group isa kana argachuudhaaf immoo 23 gadi kan jiru lakkoofsa meeqadha yookiin immoo frequency meeqadha data meeqatu lakkoofsa 23 gadi argama gaafa jennu 11dhaan isa akkamittiina 7 ida'u 4 akka kanatti 11 argachuu dandeenya. Gabaabaatti egaa quantitative frequency jechuun fakkeenyaaf 17 gaafa jennu 17 gadi
roo daataa meeqatu argama jennee iddootti ilaaluudha jechaadha. Fakkeenyaaf 4 inni jedhu kun asirra 17 gadi lakkoofsa kan inni ibsu. Fakkeenyaaf 17 gadi lakkoofsa jiran as keessaa yookiin immoo frequency roo daataa keessa gaafa ilaallu 17 gadi lakkoofsa jiran jechaadha. 6 innis 6 tokko 11 jira 17 jira kan biraa 14 jira jechaadha. Kanaaf 17 gadi lakkoofsa roo daataa meeqatu argama jechaadha? 4tu jira jechaadha. Kanaaf asirraa commutative frequency 4dha kan jedhu 4dha inni jedhu kun 17 gadi lakkoofsi inni argaman 4tudha jechaadha. Kun akkasitiin ilaaluu dandeenya. Egaa commutative frequency kana leessaanii moorzaniitti qooduu dandeenya. Kana jechuun 20 gaafa jedhu fakkeenyaaf 6 ol roo daataa meeqatu argama jennee iddootti ilaaluudha jechaadha. 6 ol roo daataa meeqatu argama inni gaafa ilaalu lakkoofsi 6 keenya lakkoofsa xixiqqaa dhanneerra. Sababa kanaaf hundumti isaayyuu isaa olidha mitiire 20 isaaniiyyuu isaa olidha jennee iddootti kaanudha jechaadha. 12 ol lakkoofsi meeqadha? Roo daataa meeqatu 12 ol argama jennee yoo ilaallu immoo inni kun commutative frequency isaa meeqadha jechaadha? 18. Haala kanadha kun garaagarummaa akkasii qabu leessaanii fi moorzaniin. Kan biraa relative frequency dha. Relative frequency gaafa jennu immoo frequency total frequency dha. Frequency daataa tokko total frequency dhaaf gaafa divide goonu relative frequency kan arganna. Yeroo fakkeenyaaf 0.1 kan argachuudhaaf 2 hiruu kun walii galli isaa meeqadha? Summation isaa 20 dha jechaadha. 2 divided 20 kan jechuun 0.1. Akkasuma immoo kana yoo barbaanne 7 hiruu 20 yoo jenne 0.35 arganna jechaadha. Akkasittiin relative frequency argachuu dandeenya. Relative frequency kun egaa illee iddootti kaa'uu dandeenyudha. Innis haaluma ammaatiin haaluma commutative frequency waliin ilaalleen kan deemanidha. Egaa viidiyoo sattaanuun waa'ee diaagiraamaatik and graphic presentation of the data kan waliin ilaallu ta'a. Isaanis bifa histogiraamii, piktogiraamii, baar chaartii garaagaraatiin kan waliin ilaallu ta'a. Ammallee warreen chaanaalii keenya subscribe hin goone viidiyoo akkasii hojjennin akka dafee isin bira ga'uuf akkasumallee jajjabina akka nuu taataniif subscribe gochuu hin dagatina. 1 second shanidha subscribe gochuuni. Kanaaf illee ijoollee bira akka qaqqabuuf guruppii garaagaraa irratti share akkasiin gootan kabajaan isin gaafanna. Ulfaadhaa.